wanni aanaa fi isa waliin jiraachisuu danda'u kan wanti wal nu argisiisuu danda'u inni tokko jaalala qofa jechuudha. Jaarsaaf jaartii wal argachuu danda'an kuni dhimma dhuunfaa keenyaati malee dhimma hawaasaa miti. Kanaaf mana kiyyaallee abbaan mana kiyyaa isa hiriyummaanis bakka hiriyummaa qaba. Garuu haala abbaan mana kiyyaa irraa faameetu xiqqoo karantaanitti nu oofee akka waliin jiraannu feeti akka nuti jireenya gaarii jiraannu feeti malee guyyaa Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kana dandeessan agadumaan dhaggeeffadha. Arra kana kaniin dubbatu dhufe waa'ee seenaa hiriyaati fi waa'ee abbaa mana kiyyaati jechuudha. Deebisuu barbaadeetiin. Maal isin fakkaate seenaan hiriyaati abbaa mana kiyyaallee abbaa mana kiyyaa. Isaan lamaan immoo wal bira qabee ebelunaa caalaa ebelunaa fincaalu jechuun illee narraa hin eeggamulleedha jechuun illee danda'u. Abbaa manummaa bakka abbaa manummaa qaba. Hiriyummaanis bakka hiriyummaa qaba jechuudha. Isiniif galte haa ta'u maleeyyuu akka isin yaaddan kana miti seenaan nu gidduu seentee seenaan jireenya keenya diigaa yookaan immoo seenaan jireenya keenya balleessaa hin jirtu. Dhugaa dubbachuudhaaf kan Rabbi nu argu seenaan jireenya keenya akka bareedu fi akka waliin imallu nu taasisaa jirti. Garuu immoo haala abbaan mana kiyya irraa faameetu xiqqoo karantaanitti nu oofee xiqqoo akka hin taane ta'e jechuudha. Kanaaf jennaan wanti isinitti himu tokko seenaan fi abbaan mana kiyya isaan ana caala namni isaan beeku hin jiru beektanii ana caala namni seenaattis abbaa mana kiyyattis dhiyaatu hin jiru beektanii kanaaf jennaani isin immoo deemtanii seenaadhaan ati gaa'ela isaanii gidduu seentee isaan adda baastee isaan akkana gootee hin jedhinaani isheen wallahi dhugaa dubbachuudhaaf nu walitti akka waliin jiraannu feeti akka nuti jireenya gaarii jiraannu feeti malee guyyaa takkallee akka inni sarraa gargar ba'u kan immoo akka ani finni jireenya keenya gidduu akka wanni tokko dhufellee feetellee yaaddellee hin beektu jechuudha. Kanaaf jenna dogongorri uumamee jira. Dogongora uumameef ifama garuu isin immoo uummanni miidiyaa kuni waan hin taane namaan hin jedhina. Miira namaatillee eeggataa haasaa. Namni kun osoo dhugaa dubbachuudhaaf jechi keessan la hawla wala quwwata illa billah. Wallahi akka malee nama madeessa beektanii garuu isin immoo nama gaafa nama waan tokko jettan ilaallattan maaliif garuu isin dhala namaa miti gaafa muka jigee qottoo baay'ata dhugaa dubbachuudhaaf intala kanarraa bu'aa aniif abbaan mana kiyyaallee araaramee jira araarri bu'ee jira kanaaf jenna kalas dhiisaanii okay dhiisuutu bareedaadha jechuudha. Keerii qabdan maaliif sharritti sin jalaa jijjiirrama isiniif galee gaafa namni tokko ol ba'ee nama arrabsu gaafa namni tokko ol ba'ee waa tokko sin jedhu keerii kan keessantuu faca'aa jechuudha si jalaa. Innis kaleessa galgala mana Mubaarak Musammaatti gargaarsi akka godhamaa ture nin dhagee jechuudha. Maallidha jennaani booniyyee galchinaa ustaazatti booniyyee galchinaa kanaaf gargaarsa godhamuu fi jedhamee ture jechuudha. Bakka kanarratti wanni isiniin jedhu tokko agadhumaan dhaggeeffadha please obsaan jechuudha. Anaa fi abbaa manaa kiyyaa argachuu waliin arganne waliin jiraachuu hin dandeenyu dhabni immoo gargar ba'uu hin dandeenyu isiniif galee wanni aanaa fi isa waliin jiraachisuu danda'u kan wanti wal nu argisiisuu danda'u inni tokko jaalala qofa jechuudha. Jaalalli nu gidduu jiraannan gargaaramuu batee wanni tokko illee gidduutti uumamu hin jiru jechuudha. Garuu immoo maal isiniif fakkaate aniif inni yeroo ammaa kanatti anis dalagataa jira inni illee fayyaa qaba nagaa qaba nama dalagatuu danda'udha. Yeroo ammaa kanatti gargaarsi nama waan nu barbaachisu natti fakkaatu jechuudha. Namoonni gargaaramuu barbaadan hedduu jirani. Kanaaf nuti yeroo ammaa kanatti yeroo fayyaa qabnu kanatti yeroo dalagachuu dandeenyu kanatti gargaarsa nama nu barbaachisu. So gaafa nu barbaachisu dhufuu danda'a. Gaaf sana rakkoon qabu garuu amma kanatti gargaarsa nama never hin barbaannu jechuudha. Itti aansuudhaan immoo ani abbaa mana kiyyarraa isiniif galee jireenyi jechuudha. Jireenyi bu'aa bahii hedduu qaba. Nama tokko faana jiraachuudhaaf maallaqa qofa miti kan si barbaachisu. Yookaan immoo waan keessa jiraattu waan ittiin jiraachuu qofa miti kan si barbaachisu. Bu'aa bahii hedduudha qaba. Jireenyi mataa isaaniitu maqaan isaatu jireenyaa jechuudha. Kanaaf jenna ani amma maallaqa argadhee maallaqa waliif guurtanii isa bira nagalchuu hin dandeessan. Yookaan immoo maallaqa immoo dhabee isarraa fagaachuu hin danda'u yoo jaalalli nu gidduu jiraate jechuudha. Garuu maalidhaa namni jireenya isaa keessatti waan fooyyeffatu qabaachuu danda'a waan sirreeffatu qabaachuu danda'a yookaan immoo yeroo walitti dhufeenyaa barbaachisu keessatti walitti dhufuu danda'a. Garuu immoo inni immoo amma kana galfachuun barbaada ammuma kana naaf ta'uu qaba
waan kanaaf godha ka jedhoote jireenyi jaalalti obsa barbaada waan hundayyuu obsa barbaada tasgabbii barbaada waan hundayyuu kanaaf waan kana asumatti akka dhaabdanii siniin walumaa galatti yeroo ammaa kanatti gargaarsi nuun barbaachisu nuti nama hojjetee jiraatudha nama ofii miti namaafuu nama ta'uudha beektanii nuti jechuu anis dalagataan jira innillee dalagataa jira jechuu niif galee kanaaf namni gargaaramuu qabu nama tokkoffaa nama hojjetachuu hin dandeenye nama fayyaa hin qabnee fi nama humna isaatiin hojjetee jiraachuu hin dandeenyetu gargaaramuu qaba nuti immoo humna keenyaan hojjennee jiraachuu ni dandeenya wama fedhee hojjennee jiraachuu ni dandeenya rakkina hagasillee hin qabnu isiniif galee akkasi kanaadhaaf jennaan dhiifamanaaf godha waan kana ani maqaa kiyyaan akka waan kun godhamu hin barbaadu maqaa kiyyaan boonii geengalchina jettanii waan kana akka gootan hin barbaadu ani galuu taanaan arrakan boru tiketti muradhe galuu hin danda'a garuu maaltu shi dhorkee galuu kana kan jedhamu hin danda'amu namni wanti isa dhorku waa hedduu jira isiniif galee namni dhimma mataasaa qaba yeroo kam akka galu yeroo kam akka gaa'ela jaarachuu danda'u yeroo kam akka gaa'elatti seenuu qabu yeroo kam akka jaarsa isaa wajjin jaarsaaf jaartii wal argachuu danda'a kuni dhimma dhuunfaa keenyaati malee dhimma hawaasaa miti kanaaf maaltu shi dhorkee maaliif hin galtu galuu qabdi wanti galuu na dhorku dirqama maallaqa qofa miti isiniif galee wanni hedduun jiraachuu danda'a kanaadhaaf jenna waan kana asumatti akka na dhaabdanii isiniin jedha please ani waan kana barbaadu dalagataan jira kanaaf jenna galatoomaadha ulfaadha